Ganni. Duratti jedhee jira mi'aan. Oon balleesse dhiifama. Akkanamitti akkana ilaala. No. Maqaa isaatis Oromoo dhalaan mahuu dhalaa wakkumme. Oromoo hizib xiqqirtaa argulli. Hin jedhu. No. Jedhe maalin jedha seeti? Ani dhiifama uummata Oromoo jedheeti anumtu jedhe duratti. Ammas nan ittiin deebi'uu barbaada. Kalas na salphiftanii akkasitti na salphisuu nagaatti jedhate. No. Salphisuu miti. Ammaan booda ooyitti oon argite waan feegoo na godha. Ammaan booda jechuu qabdu malee akkana jechuun qabdani. Ganni waan tokko si gaafadhu. Inni diina keenya akka ta'e hin amanne keessoon kee hin amanne akka inni diina keenya ta'e hin amanne. Dalagamu hojii hojjenna amma namni ana fakkeenyaaf anammaa an Hacaaluu Hundeessaa mana rabse diina Oromooti moo diina Oromoo miti? Ati moo wajjiniin geemii qabadde? Waa isaanis ifama qabadde ta'e ani yoo amma gaataanii kanaan geemii hojii qabachuun koo badii uummata Oromoo nan qalee lafa qalee nan gorree hojii geemii qabachuun koo natti agarsiise kaa uummata Oromoos natti agarsiise kaa nama 115. Rikadi jabsee kee jaalalaale taataa biyyuu naan goone ndoo akkasitti jaalalaale. Namitti nama laalanii xoonqaayee oduun ta'in xoonqaayee anaan jettee naan rabsitu san wajjin himmaa seentee faa waan feegoota Abibaa bira. Kanabbo kankoo booddee mana qabachiifta atammaa faana maaliif baatini diina jedhii labsi. Namna Hacaaluu Hundeessaa ganni yoo na ta'e bilisha obboleettii kiyya yoo qo'ee kiyyu mube rabbi siin jedha ganni I'm your brother እኔ ለጠላት አልሰጥሽም ባይቴ እኔ አውርጃችሁ ተዋለሁ ጉዳዩ ግን ነምቤክ አን ረቢ ነሚ ኤላ ነሚ ሲንፈያደም አብደላ ኢና እስማ ረቢ ይረ አንተ ካታ ካዋንቶላ ቡላ ተንቀቡላ ገበድቦ ዋን ከለ ተቡላ ተቶላን ቡላ ተንቀቡላ ለጋር ካዩ ቆይ ሙቤኮ ይሰጥ ጋሚ ስላላንዲራ አና ሙባረክ እንት ይጀላሉ ተካ ቶላን ኦሮሞ ቡላ ተንቀቡ ሁነ ሳቲ ቡላ ሁነ ሳቲ ሙቤ ተቡላ ተንበኩ ቶላ ከሰት አማስ ከረለ ስራን ቡላን አኒ አቢባሰና ገኒ namni akka koo jibbu hin jiru. Ittiin himas isiinis hin beekte akkana jibbitu. Baay'ee na jibbitu because አቢባ ዝንጀሮ ናት ባይዘ የዝንጀሮ ታናሽት እሷ ጫካ ብትገባ ዝንጀሮ የኔ ወገን ነው ብሎ ይወጣባታል ላይዋ ላይ ማለት ነው። ከዛ ያስረግዛታል። እኔ እንቺታ ያላ እንትን አላቸው። ነገር ግን አንቺ አቲካንኮቲ ሲገሌም ገሩ ነማ እላ ሙባረኪናን ሲብረትን እንትማ ሃቲኮ ደንገዳ ጋፋ አረመና ሳቲ ፊኒ ወለለን አቲ ሰሬድ አልኩት ውሻ ነው ያልኩት እዛ ላይቭ ላይ። ከዛ በስልክ ያላልኩት ስድብ የለም ወነን ጀዴ ሰነቨርሲኒ ጅሩ ቢኮዝ አን ኦቦሎኒ ኮ አከደቀኒ ከደቱ ከዳቢየ ኮ ዱፍቴ ናኖ ኮ ዱፍቴ ጀላ ዴመኒ ጀላ ተርመጠመጠን ይፈዷል ረጅራ ከሳን ተርመጠመጠን ይፈዷል አካትሲም ቤኩ አብዲዬ ማለት ደማለ ጀላታቴ ቆይ ዋናን ኦብሳጂው ትጅራ ቆይ ሙጫ ከነም ማስቶ ጀደነሙ እንከን እኔ እንድትል ፈልግ ኢትፈየደ በር ጀረራ ይተከሳን ኢትፈየደ ምን በርባ ይሲዱፈ አከት ጀረራ ምን በርባ ወይ ጀረው የተምቲ ኑራ አየ አከጀሪ ኑርካ ኢትፈየደ ምን በርባ ነፈኒ በር ወይ እላ ነሚነት ካጅር ነካራ አካደሚ ነታራሩ ቤታ አላ ነጅባ ጅሩ ሁሌ ነታራ ኦሮሚፋኒ ኢፈማ ነንጋ ፈዳ ከነጫላ ወረብ ከነጫላ ኦሮሞራ ኦሮሞን ከነጫላ ወረባ ጫላ ኦይጋ ዶከረራ ኦሮሞራ ፍለቺሲ አብዲ አባንኬቲ ፍለቺሲ አማ ማሪፋን ፍለቺሲ አነሲንጀዴ ዋና ዱ ፈጅራ ዋው አፍሪካ ቀባጀ ደማራ ለምች ቆይ ማልሶዳት ኑቲ መጣነው ቦሌሰገት ማልሶዳት ati akkamurra daara kana sodaataati obboloota dhiiraa akkasii otoo biraa qabdu an waan tokko sodaadhu qofnaashaa akkasii waan tokko sodaadhu an nama raafi malee sodaadhu nuti sifaari jira barate innaa maal haadha si gabbartaarre harka bakka gisee sana eessa deemtan kanatu ani gisee san deemtan naanaarfini nu waammanne gisee rakkoo naanaarfini gisee rakkoo kana abdii koo
dubartoonni keenya dhaqanii eegee jira. Diinati dandeessee dhiifama gaafachiisuu hin dandeessu ol dabarteetti. Ofii keeti mana keetti ati nama yaamte kana dhiifama hin gaafachiiftu afaan keetiin. Ati hin dandeessu abdii. Abdi afaan nagaadhaanii ati afaan nagaadhaanii si fixnee baana adaraa. Jookar diina ta'uu isaan barre amma bareera dhiifama Oromoo koo jettu afaan Amaariffaatiin ol darbe. Kana malee fudhannu. Ayyee. Eshi jaara kana itti walii galtu bilo. Dhuguma dubbiin mubaarak jedhe. Inni ismaa maabbataalo dhuguma. Ol darbi bu'uun. Diina keenyan. Bu'u. Oromiffaan calqabni Lakki. Laa biloo jedhi akkan. Anasiin jedhe. Bakka. Waay. Lakki. Dhageeffadhaa. Ani immoo dhiifama sinirraan beeku. Yoolle baanii maannan mana hin maazaza jechuudha. Addaamci የኔማ ቤት አዳምጪ ስንቱሚ ልስን እኔ ወንድምሽ እያዘዝኩሽ ነው። ግን ስሚኝ እኔ ቆርጬ ልሰጥሽ አልፈልግም። ግን ነደጌፈር ነጋማ ሰገሌ ኮ ገኒ ነደጌፈር ሰገሌን ኮ ጅራ ኦሮሞ ሰገሌን ኮ ጅራ ኒጅራ አብዲ እንጅርታ አብዲ ገኒ ኦሮሞ ማል ጎዳ ቤቱ ገኒ ማርቆስ ጃርሱማ ዱበቴ ጀራ አሳ ዮዲዴ አሳ ወሌ ዴማ በቃ ወሌ ቢሲ ወሌ ቢስኔ ኦልገጌሲና ወዩ የገኒ ኖ ያድ ጀቸከ ፍራቹ ድድ ወሌ ቢስኔ ኦልገጌሲ ነው ወያሚ ana kanatti si gaggeessa ana sitti si fokkisiisee si awwaarradee intala Oromoo si arrabsee deemuun barbaadu walee eebbisnee addaan baanu. Oromiffaan calqabnee abdii Oromiffaan jedhe onaan jettan nan jedha afaan kiyyaan afaan isaaniitiin hin jedhu afaan kiyyaan hin jedha. Okay dhageeffadhu mubee mubaarak. Okay. Kanaafuu Oromiffaan haasaa jirra Oromiffaan waan jettan nan jedha kanaan caalaa waan biraan aan jettan mabaaraf. Okay. Ati sa'aatti gizee rakkoo keetii yoo namni si bira ejjate nama san hin qaaneffatame. Gizee afur ne yaamee mana isaa naa dubbate. Jedhuun taa'ee amma hojii haasaa nagaatti yeroo gaarii qabaadha. No. Waay mubaarak. Kiyya maal jettaa asirratti? Kiyya. Nama baranne kan komantii la akka gootu ganni. No. Nama baranne kan komantii an deemu. La ummata kee dhiifama gaafadhu waan abdiin sin jedhu fudhadhuuti. Nama arrabsisiin hin jedhu ani dhiifama ummata kee gaafadhuuti sana booda si waliin jirra akka obbolaatti. That's it. Sakkiya jookeri diina Oromooti macheen bihoon diina Oromooti ammallee boriftallee ni agarta garuu maareedhan jedheetti qoy Maarቆስ rakkoon kee maaliyaati? inni rakkoon koo jookeri የኦሮሞ ህዝብን እየሳደቡ ምነው ጠቅለል አድርጌ ኦሮሞ የሚባለው እኔ ብቻ ነኝ አልክሳ እንዴ? አፈላሁ ኦሮሞ ነኝ መቼም ቢሆን ኖ ኦሮሞ ነህ ግን ደግሞ ሙሉ ኦሮሞን አትወክልም። ሁተፋቃሪው ጠይቃለች አብረን እንሆናለን። ኢሲንቱ ብሮ ለባ አፋላ ማርፋ ካለ ከን ጉዲሳ ጅሩ በር ሲኑማ ኑሚቲ በር ሲንገልቹኒ ዋይ ኮ ሲንገልቹ ባይዶይ ነመረኮ ቀብቶ አከጌት ዱበት ባይዶይ እኔ ኮንፊደንስ ይቀባን አባኮኒ ሳደቆ ኦሮሞዳ ገሩ አከጌ ዋታ ከሲቲማ አብዱ ኤኙን ጅልቤን ፈቺፍቴ ማጋፈቺስቴ ሌክታት ገኒት አንኮ ጅልቤን ፈቺስቴ ዲፋ ማጋፈቺስኔ ቤክነቤ amma warri koomenti barreessu warra maayiniidha jettaniiti. አንተን ከቅድም የምትበጠብጠው ልጅቷ ይቅርታ ለመጠየቅ ነው የመጣችው። ጆከር ቢኔንሳ ማነህ አንተ ይቅርታ ጠያቂና ተቀባይ ያደረገ ማነህ? ጆከር ዲና ኦሮሞቲ ዲማ ጋፈቱ ቀብ እንጀት ይቅርታ ጋፈ ዲፋማ ጋፈተ ቦዳ አንተ ለከነ ቦዳ እንጅራ ዮሲን ኦሮሞ ዲፋማ ጋፈተ አኒ ወጂኒን አንታ አቲ ቆፋኬ ዋናት ፍዱናን አርገሚ ሲዳገፈን ባይዶይ በጣም ሰማኒ እዛ ላንተ
አማሪ Akka ፈቃድ Manna hanta. ጊዜ Oya, ኦሮሞ animal ጊዜ body. ኦሮሞ Koyini warra sagalani bira seenaa dhaqee jedha sana anaaf ganni kiyyaatu dhiifama gaafadhu sana booddaan si biran jira mubaarikis maarkosis illee as jedhu jara qofaa miti oromoon. Qoy qilleenseen kun agarta. Dhaggeeffadha. Uummanni Oromoo jalaa koomentii barreessu warra maayimiidha jette. Uummata kana maayimii jechuun hin danda'amu. Iswaamiin sitti hima intala dhiifama Ifaa mi'ootii isa osoo hin barree ani nama guddaadha. Ani nama wal lolchiisuu asittis ni waamne. Ni galee? Ani rakkoo jiru furuuf dogoggora jirus bane malee dhufe malee akkasii wal fixan akkasii wal loltoon miti. Garuu carraa kanaan garuu akka diinni itti fayyadamu beeka. Waan amma ta'e kana fudhatee akka namni nutti fayyadamu bara beeka. Ni galee? Okay? Amma bifa tasgabbii qabuuni siifan ati kottu dubbii kana xumuruu dandeenya. Yoo xumuruu dandeenya immoo addaan gallaa jechuudha. Okay? Addaan gallaa wal eebbifnee achiin karaa simbaasii baatu. Wanni ni itti siifaniin immoo wannan jedheef dhimmicha kana harkaa qabu. Siifanii Mubaarak Maarqos galchaa warra amma dhimmicha ture garuu yeroo galtan በተሻላችሁ አቅም አትሰዳደቡ። በቻላችሁት መጠን ተረጋጉና አውሩ። ችግሩን እንፍታ። በጣም ቀላሉ ነገር ነው እያካበርን ያለ ነው። በጣም ቀላሉ ነገር ነው። እሺ አመደ እንደ ሰኒኒ ዋንከና ስሬስኒ አከባን ማርቆስ ሲፈን ወይ እንግርግሪን በርባዶ ፖለቲቲ namoota biraa dabalata arrabaa fi yaada duubatti deebinee kaasuu osoo hin taane waan kana qalal goonetu maqamuruuf abdi. Namoota dhuunfaa isaanii oofan as keessa nurraa baasi. Inuu foonaa dhaqootii intala kana hin beekani balaa kiyyaatti hin bare kiyyaas kana itti bare immoo balaa inni diina jilbiiffachiisee dhiifama gaafachiisetti isin dubbii biraa nurratti nuufinaadha. Onyumtuu mooyuu madiyyee haadha kunaa dhabsiisu sababa zeddi sanan bare malee sanaan dura ganni sin beeku isheenis dubbachuu dandeessi jechuudha. Even teekstii tokko illee hin qabnu keessaan aniif ganniin jechuudha. Garuu sababa zeddi sana wal qabne zeddii dhiifama gaafachiisuuf gaafasin Oromoodhaan baatee bayi biyyan qabdu biyya kana keessaa gara Maadaagaskaritti gali gaafasin nuun jettu jilbeenfachiisnee dhiifama kan nu gaafachiise anaa fi gannii ture. Kan immoo sanarratti የአንበስኝነት ድርሻ የተጫወተችው ገኒ ነበረች ያልተወራላት ጀግና የዛኔ ማለት አረዱ ፈኒ ሲሱ በርባደን ያራ ሞ ማል ጀቹ አመዱ ቢንኩ ሞዲመኑ ባገሰን ይቀብደን አመዱ ቢንኩ ከስረቱፍ ማልጎቹ ቀምና ከንጀዱ ኮሜንቲ ማና እንዱብስቶ አፋን ኦሮሞ እንዱምት ከሰኑ ያረስ ነማ ጋፈጣ ኢሼስ ጋፈጣ ዱቢ ከነ ጥሙራ አኒ አካያደ ኮቲ ምን አገባኝ ብዬ ቤቱን ዘግቼ ልወጣ እችላለሁ ወይ ጌሜን ልጫወት እችላለሁ ወይ ሌላ ነገር ማድረግ እችላለሁ። ግን ኦፖለቲኬን አችፍራ ኩቱብ በርባንያ ሙቤንስ አሬ ደሜ ከዋን ብራ ጎዱ በርባዱ ማርቆስ ሪያንኪስ አካዴሚ ዋን ብራ ተሰገሉስ በርባዱ እኔ ኦፖለቲኬን ተኮ ኦፊት ዴቢፈና ናምኒ ሙባረኪና አርኪሳ ማርቆስና ገልቻ ኦፖለቲኬን ከና ናምኒ ኑቲ ፈየደሜ አከኑ ጀላ ፍረቱን በርባኑ ጀዴን ማርቆሲ ፍኪያ ኪያ ፊ ሙባረክ ሲፈኒስ እገሌ አደደባሱ በርባዳን ጅሯል አን ዮቶበዲ ማናቺ ጩፌ ወንደሜ wanni kun imbal atade mamale inni patande animmo kan dipisun barbada sini gale so galatoni abdi elali wata kanjira nuti amma kan barbannu isheni gurbaa galgala ganama oromo warrabsu kana ifama maqasa wamte andina oromo ta'u sambare ifama gaafattu jenne male saayinsi bira yookaan roketti dhukaasi yookaan kada godhin jenne wannumaan abdiif siifan mucayyoo kanarraa akka malee ifama akkasitti gaafachuu qabdi jedhanii nu lolaniif naangal nuti si Oromoodha isaanis Oromoodha. So mucayyoo kana kan keenya goona yoo barbaadani uummata koomentii illee kabajaa. Uummati kun barri callumannee anaafati qofaa haasofne miti bara uummati kun sadii kun kabajaa qaba. Kanaafi siifanii yoo dhuguma Oromummaa isheettiin boontiin jaallatti ta'e waan gurbaa galgalaa ganama Oromoo arrabsu kana maqaa waamtee gurbaan kun diina Oromoo ta'uu isaan barree
Jookeer jettee maqaa isaa waamtee afaan Oromoo isa ta'u Amaariffaan isa ta'u yoo kan gaafattu ta'e an akka kootti naa fudhatama. Yoon ta'u ta'e immoo Abdii atis kana keessaa ba'ii bakka walitti nun naqina. Kan dhaggeeffadhaa gaa. Ashi na dhaggeeffadhaa. Ganni na dhaggeeffataa harta obboleettiiti. Uummata koomentii waan jettee waa sirreessaatti dubbiin beektu dhuguma. Amma koomentii kana jala eenyutu jira beektaa? Wallaahi dooktaroota jira. Dooktara ana na yaaletu jira as jala ispeeshaalistii. Nama na yaaletu koomentii gastii keessatti arginu kenna. Nama ispeeshaalistii nama na yaalee jechuudha. Ana si galee namoota gurguddaa, namoota si beekan, namoota na beekan, namoota si jaallatan, namoota na jaallatan danuutu jiru. Jecha afaan kiyyaa keessaa bahu, jecha afaan mubaarak keessaa bahu, bor nama akkanaatiidha. Inni akka jedhamu hin barbaadu. Oromoo na dhaggeeffadhaa. Namni 2,800 kun. Illikii keessa jirra amma. Sini galee illikii keessa jirra malee mucaa kana sofutti fudhachuu miti gara caalu warra koomentiis. Maa inni tanaa ittaarreera mucaa kana. Anammaa areera. Obeesli armaan walla mataan dhukkubaa jira gin akkana dabbaru hin barbaadu. Laayivii kana addaan kutee waan kana tuun hin xumurin. Garuu xumureetuman bahuu barbaadaara amma hin danda'e. Ani yaanni koo kana Oromoo dhaggeeffadhaa. Viidiyoo banattee bakka koo teessee afaan jecha ani jedhu kana Oromoo koo yaa saba bal'aa. Ani Jookar diina Oromoo ta'uusaa hin hubanne. Ituman immoo beekees yeroo sana nama biraa dhaqeen achi dhaquun koo dogoggoraa kana booda hin naqu Oromoo koo of kolchaa dhiifama ittiin deebi'u isinumatu kiyyaa haa jettuun jedha. Akkana qofan jedhan yaada mana keessa kiyyaa akkanoo jetteen ta'a. Ajettu ila kana yoo jette ganni ko atis kunis miidhu dhaqee namaanis ila waan namaa walitti si buusu akkatiin jenne nan barbaades business woman like namaa wajjiniin walitti bu'uu hin qabdu ummata wajjin garuu jookariin garuu yoo laxallaxas mabtii keeti maaliif inni saba kana saba bal'aa saba jaallatamaa saba guddaa kana xiqqeessaa arrabsaa saatii 24 bakka inni dhaggeeffadhu sittiin himaati bakka itti dhalatte dhiiga keessi jibba sittiin himaati. Waan isa kabajuuf hin qabdu jookariin garuu arrabootuun arrabsin ummata kabajamaa kana dhiifama gaafadhuuti nagaadhaan bu'i. Eshi siifana too yaadichatti olii galtaa? Yaadichatti maal nufi waliin galle akkanan ta'u taanaan anaaf ganniin koo waliin beeknu saba guddaa kana dhiifama gaafachuun dirqama isheedha. Nuti gargaari koo ganni. Akesi gargaara inni waan biraati kee ani ummata Oromoo jedhee waan meeqan ta'e miti ummata Oromoo ta'e ani immoo gizee rakkoo narra ga'e immoo uummanni Oromoo na bira ejjate inni ejjenna kana booda kana dura hin beeku ani ganni akka mataa kootti akka social media nama fayyadamu tokkotti gaafa abalaan sun hundi sirratti roobu si bukkee dhaabbachuu kootiif akka kana jettee na finne as miidiyaarra intabi ganni na dhageessetta la ganni no ganni koy ganni maaliif akka akkasiin jedhaa jiran beektaa maaliif akkasiin intalli kun keenya amma diina bira dhaqee Oromoo dhiifamaa gaafattu achiin booda nuti immoo nam tokko ani laa lubbuu sii kenna siin jedheen bara abdiin maal taate garantii gochuudha bara ilaa boriyoon namni ho'isu ani wallahi jookariin bira gaafate dhaqxe malee ba'ee sii dubbachuuf hin ture ammayyuu taanaan gaafate isa ummata kana dhiifama gaafatte dhiifaman si gaafadha ba'ee sii dubbachuu dhiisuu kooti. Ilaa ganni ko yoo siin taane dhugaa ilaa rabbi an dhiifama si godhe bay manicha dhugaa dhimma keessi kaasu itti siin galu silallee aareen turo bara bakka ta'u amma wani nu jenne yoo siin taane dhiisi anamma fakkeenyaaf homaa dhiifama gaafachuuf ko ani fayyadamu bara garuu indoom dhiifama gaafatte indoom namni miidhama maali namni miidhama beektaa namni tokko yeroo sitti beeku abdii ko itti nama mukeedha maal inni kunuu na harrabsan dhufeensirraa dubbadha. Mee waan jette kanarra deebii abdii waan amma jette maal jette akkam dhiifama gaafattu wannan jedheeni yaa Oromoo koo saba koo anaa tanii as taa'uun keessan dogoggora. Kan hundi taa'uun keessan dogoggora. Anaaf jettaniiti galatoomaa jookar diina Oromoo ta'uusaa osoo hin beekin beekeesaa ta'u dhaqee bira dhaqeera. Yeroo sanatti immoo isinan dhabe amma immoo isin argadheera. Isin argachuu kootti gammachuun qabaa. Achi dhaquu koof dhiifama. Kana booda aneessayyuu isin jalaa hin naqu. Yoon balleessa na gorfadhaa. Ijaraa na hambisaa na of kolchaa dhiifama yaaddu. Kanuma bara. Bataaf kan laalla qabu. Kana gurbaa mootii akkasila. Kun immoo maa rakkoo hin qabu baay'ee. Isiirras miidhaan hin gahu. Kanan jedha hoosii ta'e kana fudhu yoo siin taane ganni ko dhugaa ana footu si jedhee isinis baa boqadha. Marqos yaadi koo si ta'a. Galatoominaa ta'a make sure
bakka Jooker diina Oromoo ta'uusaa mirkaneessuu qabdi. Achi keetti maqaasaa meeshin gochuu qabdi. Okay, Yoo danda'ame immoo Amaariffaan Abdi. Wayya raachee gurbaa sanatu ati ajjeefamuu qabda siin jira tokkotu balaa nutti qabsiise. Wayya ganni dubbadhu. Yamme. Mushkilatu molik mishande. Jirtaa? Jirtaa moo? Okay, kanaafuu uummata Oromoo ifama isin gaafadhaa diina Oromoo ta'uu isaan beeku. Kanaafuu isinis immoo kannisaan immoo isa maxxare gizee rakkoo gizee ani natti Viidiyoo cillimaa mani kaa giftiti. aggeeffacha. Kanaafuu gizee san nabira ejjatee kanaafi isa nabira ejjate malee isin nabira wannan jirtaniif wannan nabira hin jirreef. Okay, kana gizeen kennu sanillee ifama uummata Oromoo jedheetiin kenne gizeen kennuuf illee eelaniya. Ganni na dhagaartaa? maal Ganni jechuudha? ko. Ganni. Viidiyoo Tokkoffaa viidiyoo boo qabdi. Lammata Jooker diina Oromoo ta'uusaa hin beekne amma immoo bareeraa Oromoo koo bakka nama isin arrabsu bira dhaqee lammatan dhaabbadhu isin argadheera jette. Qoy kana jechuun sii ta'uu didee? Qoy ችግር የለውም ማርቆስ ኪ Isaa jette Sii ta'uu eenyu? dide. Isa jette no isaa sii jette ta'uu eenyu? didee? Ganni ko sii ta'uu didee fudhachuu sii ta'uu didee? Siin mijanne waan siin mijanneeftu jira. Ganni. Marcos. naamjaa rakkoon hin jiru waan nama sodaadhu tokko hin qabu jedhame asis achis sodaadhu nama sodaadhu miti ani. ኦኬ እሺ ኪያ እኔ ቪዲዮ ዘጋለሁ ሚውት አደርጋለሁ ያልኩትን አስብልና ይቅርታ ትጠይቅ። በቃ ከላስ ትንሽ ነው። እሺ የሆነ ሚውት አድርጋለሁ። jedhame ani. እሺ jette ቆይላ ገኒኮ አቲ ዋን አካታ kana jedhame abbiyaanu jedheeni dubbiin ani amma gaala isan jedhu itti Ayyee. fufiiti jedhi ati immoo itti fufiiti jedhi isan jedhu kana jechuudha. Saba koo utuun hin beekin